Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu grade 11 fiiziksii unit 2 dha jechuudha. Innis vektarii kan jedhamu wajjin ilaalla. Kunis kitaaba kaarikulamii Saaraa kan kutaa 11ffaa yommuu ta'u, akkasumas konseptii ooldi kaarikulamii kan of keessaa qabudha. Kunis maaliif barattoota kutaa 12 fi riviizhinii yookiin keessa deebii akka ta'uu fi kan godhamedha jechuudha. Chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Akkasumas hiriyoota keessan itti affeeruutiin viidiyoo kanarraa akka isaan fayyadamoo ta'anii jajjabeessaa isiniin jedha. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarra jechuudha. Akkuma sila isinii kaasee ture kan nuti amma wajjin ilaallu vektariidha jechuudha. Isa duratu vektiriitti hin darbinii wanta nuyi beekuu qabnu jira. Innis fiizikaal kwaantitiidha. Fiizikaal kwaantitii jechuun maal jechuudha? Fiizikaal kwaantitii jechuun wantootuma jechuudha. Wantuma ta'ee kan jiraatu jechuudha. Waama ta'e wantuma ta'etu maal jedhama? Fiizikaal kwaantitii jennee waamna. Fiizikaal kwaantitiin kun immoo daayirektii yookiin indaayirektii illee meejarii ta'uu danda'a. Daayirektiis indaayirektiis meejarii ta'uu danda'a jechuudha. Fiizikaal kwaantitii kana immoo bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Inni jalqaba fandaamentaal fiizikaal kwaantitii, inni lammaffaan immoo diraayivdi fiizikaal kwaantitiidha. Fandaamentaal fiizikaal kwaantitii warreen jedhamanii warra yuunitoota tokko of keessaa qabanidha yookiin yuunitii dhaabbataa tokko kan mataa isaanii kan of keessaa qabanidha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf fandaamентaalii jalatti maasii jennaan fudhanna ta'ee maasiin yuunitiin isaa maalidha? Kiiloogiraamiidha. Kiiloogiraamiidha. Akkasumas taayimiin sekendiidha. Displacement meetiriidha. Distaansiin maalidha? Meetiriidha jechuudha innis. Kana jechuun kun maal miti? Diraayivdii miti yookiin kan biraarraa kan argame miti jechuudha. Gara diraayivdii fiizikaal kwaantitiitti immoo kan yommuu dabarru diraayivdii fiizikaal kwaantitii jechuun immoo fandaamentaal fiizikaal kwaantitii lamarraa kan ijaarame jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf veelositii fudhanna hin ta'e veelositii jechuun veelositii is equals to distance over taayimiidha jechuudha. Kana jechuun yuunitiin isaa maal ta'a? Meetira per sekendii ta'a jechuudha. Meetira per sekendii. Kanaaf yuunitiin isaa wanta lama of keessaa qaba. Meetirii fi sekendii of keessaa qaba. Kanaaf maal jennee waamna? Diraayivdii fiizikaal kwaantitii jennee waamna. Diraayivdii fiizikaal kwaantitiin kun immoo bakka lamatti qoodama. Akkasumas fandaamentaaliin kun illee kilaasota lama of keessaa qaba jechuudha. Inni jalqaba veektarii yommuu ta'u, inni lammaffaan immoo maalidha? Iskalariidha jechuudha. Veektarii fi iskalariitti qoodama. Veektarii kan nuti jennu maal yeroo qabaatudha? Ammaaf kallattii wanta qabuuni veektarii jenna jechuudha. Both magnitude and direction what we call vector jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf fundamental physical quantity jala kan veektarii jalatti qoodamu eenyudha? Displacementiidha. Displacementiidha. Asirratti wanti isinii galuu qabu barattoota kutaa 12tti himeen jira. Barattoonni kutaa 11 wanti isinii galuu qabu garaagarummaan distaansii fi displacement isinii galuu qaba jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf giraafii kanatti akkasitiin jira hin ta'e namichi kun iddootti kanaa ka'ee haala kanaan deemee deemsa guutummaa isaa deemee jechuudha. Namichi tokko immoo asii ka'eetu haala kanaan dhufee as ga'e. Namichi kun iddoo kanaa ka'ee dhufee iddootti kana ga'e. Inni kun immoo qaxxaamuruma dhufee iddoo kana ga'e. Kana jechuun maal nutti agarsiisa? Displacementiini fageenya gabaabaadha jechuudha. Shorters distaansiidha jechuudha. Distaansiin immoo long distaansiidha jechuudha. Yookiin fageenya dheeraanii distaansii jedhama. Fageenyi gabaabaan immoo displacementii jedhama jechuudha. Kanaaf asirratti wanti isin hubachuu qabdanii distaansiin hamma qofaadhaan kan ibsamudha. Garuu displacementiin maaliin ibsama? Hammaaf kallattiidhaan ibsama jechuudha. Kun egaa garaagarummaa iskalariitii fi veektarii yommuu ta'u, iskalarii jechuun maal jechuu akka inni ta'e isinitti meera. Iskalariin immoo hamma qofaatiin kan ibsamu jechuudha. Veektarii jechuun immoo hammaaf kallattiidhaan kan ibsamu jechuudha. As keessaa egaa displacement irraa kan hafe hundumti isaanii maalidha jechuudha. Displacement irraa kan hafe hundumti isaanii iskalar kwaantitiidha jechuudha. Akkasumas diraayivdi fiizikaal kwaantitii jalaa immoo velocity, acceleration, work, force warreen kun diraayivdi fiizikaal kwaantitii jedhamu. Warreen kana keessaa immoo kan iskalarii ta'e eenyu duwwaadha?
workidha jechuudha. Fakkeenyi kan biraan illee kitaaba keessan irra ni jira. Achirraa ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Garuu kan isinii galuu qabu veektarii jechuun ammaaf kallattiidhaan kan ibsamudha. Iskalarii jechuun immoo hamma qofaadhaan yookiin maaginiituudii duwwaatiin kan ibsamudha jechuudha. Itti fufnee veektarii jalatti wanti nu ilaallu representation of veektarii ni ilaalla. Veektariin akkamittiin describe ta'a yookiin akkamittiin ibsina veektarii wanta jedhamu ni ilaalla. Equal veektarii jechuun maal jechuudha? Veektarooti wal qixxee jedhaman eenyu fa'i akkamittiin immoo wal qixxee jennaani waan jedhamu ni ilaalla. Type of veektarii gosoota veektarii wajjin ni ilaalla. Resolution of veektarii veektarii akkamittiin resolution goona yookiin immoo kompoonentiitti akkamittiin qoqqoodna waan jedhu wajjin ni ilaalla. Akkasumas veektar addiishinii wajjin ni ilaalla. Akkamittiin veektaroota lama akka walitti daanu akkamittiin akka walirraa hir'isnu akkasumas akkamitti akka wajjiniin waliin baay'isnu ni ilaalla jechuudha. Representation of veektarii jalatti kitaaba kutaa 11 irra kan jirudha kuni. Asirraa akkuma argaa jirtanii namichi kuni bidiruurra taa'ee jira. Bidiruun kuni gara fuulduraatti deemti. Directionii qabdi jechuudha. Namichi kun immoo bishaan gara kamitti dhiiba? Gara kanatti dhiiba jechuudha bishaan. Bishaan gara kanatti dhiiba. Asii harkisaa maal gara kanatti dhiiba? Muka kana gara kanatti dhiiba yookiin muka sattiini bishaan sana dhiibuuf gara sanatti dhiiba jechuudha. Kanaafi bidiruu kanarra namichi inni taa'ee jiru kuni ammaaf kallattii qabaachuun isaa maal ta'uu isaati? Veektarii nutti agarsiisa jechuudha. Akkasumas jara warraa wal harkisan kan inni agartu yookiin warra kana jechuudha. Warreen kan inni argitu. Warri tokko gara kanatti harkisu, warri tokko immoo gara kanatti harkisu. Kunis directionii qaba jechuudha. Opposite directioniidha. Warri kun akkas harkisu, warri kan biraan immoo akkas harkisu jechuudha. Akkasumas maaginiituudiin isaa immoo jara warra wal harkisaa jiran maasii isaanii sana jechuudha. Maaginiituudii kan nuti jennu. Gara hidha haaromsaa kanaatti gaafa dabarru yookiin haadiroo paawar daamitti gaafa dabarru kuni saatalaayitii irraa yookiin immoo fakkii isa sirrii isaati jechuudha. Kun fakkii isa sirrii isaati. Kun immoo bifa fiiziksiitiin gaafa ibsamudha jechuudha fakkiin kun yookiin appilikeeshinii fiiziksiitiin gaafa ibsamudha jechuudha. Asii kuni bishaanicha qabee kan jirudha. Akka bishaanichi hin dabarre qabee kan jirudha. Inni kun immoo bishaan isa dhufeetti galudha. Asii immoo bishaan isitti gadi lakkifamtudha jechuudha. Asii bishaan amma inni ga'u agartu kan isheen ittiin baatu immoo xinneenyisee amma kanadha jechuudha. Asitti gaa appilikeeshinii fiiziksii keessaa veektarii appilaayi irratti ta'e jechuudha. Appilikeeshinii fiiziksii keessaa maaltu appilaayi irratti ta'e? Veektariitu appilaayi irratti ta'e jechuudha. Itti fufnee veektarii wajjin ilaallu. Representation of vector. Vector can be represented by analytically or graphically. Veektarii karaa lamaan ibsuu dandeenya. Inni tokko analyticallyidha, kan biraan immoo graphicallyidha jechuudha. Analytically jechuun maal jechuudha? Analytically jechuun maal jechuudha? Vector are represented analytically by a letter with an arrow over it is said or with bold face letter. Kana jechuun fakkeenyaaf velocity'n ammaaf kallattii qaba jenne velocity ibsuudhaaf akka inni veektarii ta'e ibsuudhaaf jechuudha. Maal mataa isaa irratti dhaabna? Xiyya mataa isaa irratti dhaabna jechuudha. Kana leetarii irratti xiyya mataa isaa irratti dhaabuun maal jennaani? Analytical method jennaani jechuudha. Yookiin immoo viidhaan bakka bu'a waan ta'eef viima kana booldii goonee barreessuuni maal jennee waamna? Analytical method jennee waamna jechuudha. Graphical yookiin geometrical method immoo akkamidha? Geometrical immoo akkamidha? Graphically, vectors are represented by straight line and arrow drawn to the scale. The length of the line is the magnitude of the vector and arrow tell us the direction. Kana jechuun nama fakkeenyaaf straight line kana jira inni ta'e fageenyi asii keenga asiitti jiru maal bakka bu'a? Fageenyi asii keenga asiitti jiru maal bakka bu'a? Magnitude isaa bakka bu'a jechuudha. Xiyyattiin kun immoo maal nutti agarsiisti? Directionii qabaachuu isaa nutti agarsiisti. Graphical method kan nuti jennu isa kanadha jechuudha. Graphical method kan nuti jennu isa kanadha. Amma fakkeenyaaf XY plane irratti hin kaafna inni ta'e XY plane irratti hin kaafna inni ta'e fakkeenyaaf kun XY plane yoo ta'u veektoriin tokko asii akkasitti deemee inni ta'e
Fageenyi asii hanga asii jiru maalidha? Fageenyi guutummaan isaa asii hanga asii jiru jechuudha. Magnitude isaa bakka bu'a. Xiyyattiin kun maal nutti agarsiisti? Direction isaa nutti agarsiisti jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu equal vectoridha. Equal vectorii kan nuti jennu yeroo kamidha kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Do vectors are said to be equal if and only if they have the same magnitude, the same direction and represent the same type of physical quantity. Vectoriin tokko kan nuti wal qixxeedha jennu fakkeenyaaf vector A equal to vector B kan nuti jennu yeroo kamidha? Vector A fi vector B ni yoo maal qabatanidha? The same physical quantity kana jechuun amma fakkeenyaaf kun kiloogiraamiitiin ibsa beennate inni kunis maal ta'uu qaba? Kiloogiraamiitiin ibsamuu qaba. Kanaani the same physical quantity jennee waamna. They have the same magnitude. Kana jechuun kun 5 kiloogiraamii inni ta'e inni kunis 5 kiloogiraamii ta'uu qaba jechuudha. Asiis the same direction. Directionii wal fakkaataa ta'uu qabu jechuudha. Kun westii ta'e kunis westii ta'uu qaba jechuudha. Equal vectorii kan nuti jennu yoo maal ta'edha? The same physical quantity have the same magnitude akkasumas have the same direction yoo qabaate maal jennaani? Equal vectorii jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Kuni kitaaba keessanirraa kan fudhatamedha. Kuni fakkii R jiru ni argitu. Fakkiin R jiru kuni parallelii akka isaan ta'an nutti agarsiisa yookiin vectorii parallelii ta'e nutti agarsiisa. Inni tokko gara kanatti deema. Hundumti isaanii kallattii achi ol deemaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu maalodha isaanii? Walii fi paralleliidha jechuudha. Akkasuma biirra immoo gaafa dhuftanii biin immoo anti parallel vectorii nutti agarsiisa. Kana jechuun inni tokko gara oliitti deema, inni tokko immoo gara gadiitti deemaa jira jechuudha. Kanaaf maal nutti agarsiisa? Anti parallelii yookiin opposite direction qabaannaani anti parallel vectorii jennee waamna jechuudha. Sirra kan jiru equal vectoriidha. Equal vectorii kan nuti jennu the same magnitude akkuma argamaa kaafne the same direction akkasumas the same physical quantity jennee maalodha jenne equal vectorii jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma diirratti yookiin fakkii diirratti immoo kan argamu vectorii N gara oliitti vector B immoo gara gadiitti jechuudha. Kuni the same magnitude qaba. Garuu opposite direction qaba. Kanaafiyyuu maal jennaani? Vector A is equals to minus of vector B jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Vector A is equal to minus of vector B yookiin immoo vector B is equals to minus of vector A jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Vector A jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkichi kana nutti agarsiisa. Itti fufnee kan nuti ilaallu type of vectorii ilaalla wajjiniin. Unit vector, null vector or zero vector, position vector, collinear vector, coplanar vector, concurrent vector. Warreen kana keessaa intiraansiin deddeebiinii dhufa jechuudha. Hunduma isaanii yookiin type vectorii kana keessaa intiraansiin deddeebiinii dhufa. Kana akkamittiin dhufa? Yoo dhufe immoo akkamittiin deebisna wanta jedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Keessumaa unit vectorii, position vectoriin ni dhufa, collinearii fi warreen kana wajjiniin bal'inaan ni ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti wajjin ilaallu unit vectoriidha. Type vectorii keessaa jechuudha. Unit vector is a vector with magnitude of 1 and is used to tell or indicate the direction of a given vector. Unit vectorii jechuun unity akkuma maqaasaa irraa ibsu unity jechuun lakkoofsa tokko jechuudha. Kana jechuun magnitude isaa vectorii magnitude isaa meeqa ta'e jechuudha. Lakkoofsa ta'e tokko ta'e maal jennaani? Unit vectorii jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf vectorii A nu kenname hin ta'e vector A kana 2i plus 3j nu kenname hin ta'e unit vectorii kana barbaadi hin nuun jedhame maal goona? Unit vector of A yookiin a unit vector is equals to kanuma mataa isaa barreessine 2i
plus 3j jennee over jenna. Kana booddee maal goona? Square root of 2 square plus 3 square plus astiin barreessa dhiifamaa wajjin astiin barreessu maal akkamittiin barreessina? 2i plus 3j over square root of 2 square plus 3 square jenna jechuudha. Kana jechuun isa garoolii maal goona? Akkuma inni jirutti veektericha fayyaasaa fudhanna. Gajjallaasaatti immoo maal fudhanna jechuudha? Gajjallaasaatti immoo maal fudhanna? Koefficientii veekterii sana bukkee jiru yookiin immoo ifj bukkee jiru square root jala gashinee square goona jechuudha akka kanatti. Kana jechuun maal jechuudha? Magnitude of a jennee waamna jechuudha. Magnitude of a jechuun maal jechuudha? Square root of 2 square plus 3 square jechuudha magnitude-insa. Kanaafi gaafa kana hojjennu maal ta'a jechuudha? Unit vectoriin kuni lakkoofsa tokko dhufa magnitude-insa yookiin hammisaa lakkoofsa tokko kan dhufu maal jennee waamna? Unit vectorii jennee waamna jechuudha. Unit vectorii jennee waamna jechuudha. Unit vectorii jechuun maal jechuu akka inni ta'e isinii galeera jedhee yaada. Kuni akka inni sirriitti isinii galuu fi keessumaa magnitude isaatiin gaafachuu danda'a. Akkasumas illee unit vectorii isaatiin gaafachuu danda'a. Unit vectorii jechuun fakkeenyaaf unit vectorii jechuun akkamittiin barreessina? Vector a vectoriin sun akkuma inni jirutti over square root of yookiin magnitude of yookiin immoo magnitude of vector a jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Magnitude of a immoo maal jechuudha? Coefficientii isa direction isaa sana bukkee jiru square root jala gashuudha jechuudha. Square root sana jalatti immoo square gochuudha jechuudha. Kanaafi unit vectorii haala kanaan hojjechuu ni dandeenya. Kan biraan immoo kan isinitti qabu maal jedhasitti indicate direction of a given vector jedha. Akkamittiin direction nutti fakkeenyaaf unit vectorii kan nuti jennu I j k jira. Kuni vectoroota jiranidha 3 dimension irratti jechuudha. Unit vectorii dha wanta ta'eef I direction kan ibsu I yeroo hundumaa jalqaba irratti tokko barreeffama. Tokko 0 0 jennee barreessina jechuudha. Kan maal ibsuuf? Kan I ibsuuf. Kan j ibsuudhaaf immoo 0 1 0 jenna. Kun immoo kan eenyuti? Kan j ti jechuudha. Kan k ibsuudhaaf immoo maal goona? 0 0 1 goona jechuudha. Kana jechuun k sadaffaa irratti argama. J lammaffaa irratti argama. I immoo jalqaba irratti argama yookiin I gatii x ti. J immoo gatii y ti. K immoo gatii z ti jechuudha. Haala kanaan ibsuu ni dandeessu jechuudha. Kana jechuun direction kan nutti agarsiisaa jiru I j k direction nutti agarsiisu jechuudha isa. Kana jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Isinii galee jennate comment irratti na barreessuu dandeessu. Akkasumas telegram channel irratti na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Anillee isinii deebisuu nan yaala jechuudha. Itti fufee maal jedha? Unit vector is dimensionless vector with unit magnitude. Kana jechuun dimensionless jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko duwwaadha wanta ta'eef pointiidha jechuudha wanta ta'eef dimensionii qabdu jechuudha. Dimensionii 1 dimensionii jira, 2 dimensionii jira, 3 dimensionii jira. Dimensionii kan nuti jennu fakkeenyaaf xy plane ti maal jenna? 2 dimensionii jenna. Straight line tokkoon immoo maal jenna? 1 dimensionii jenna. 3 dimensionii kan nuti jennu immoo I j fi k kan qabu yookiin immoo x y z kan qabuun immoo 3 dimensionii jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kuni 3 dimensionii dha. Kun z jenna bakka bu'e
kun x kun y yenna bakka bu'e kun immoo x bakka bu'u jechuudha. Inni kun immoo x yenna bakka bu'e kun 3 dimensionii jenna jechuudha. Yoo immoo x fi y duwwaa ta'e maal jennee waamna? 2 dimensionii jenna. Yoo immoo y yookiin x yookiin z qofa ta'e maal jenna? 1 dimensionii jennee waamna. Garuu unit vectoriin maalodha? Dimensionless jennee waamna jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu exercise dha yookiin immoo gaaffii wajjin ilaalla. If vector A is equals to alpha times 3i plus 4j, determine the constant alpha that makes vector A unit vector. Vector A unit vector kan godhuun jedhu. Gaafa wantoota akkasii hojjennu maal gochuu qabna? Gaafa wantoota akkasii hojjennu maal gochuu qabna? Gaaficha hubannoodhaan dubbisuu qabna jechuudha. Kan inni nu gaafate gatii maaliiti? Gatii alfaati jechuudha. Yookiin gatii coefficientii isa bukkee kanaa jiruuti jechuudha. Kanaaf akkamittiin hojjenna isa jedhamuu fi unit vector or magnitude of A is equals to 1 nuun jedheera. Magnitude isa unit vector cha meeqa ta'a nuun jedhee 1 ta'a nuun jedhe. Kanaaf magnitude kana jechuun immoo maal jechuu akka inni ta'e hojjenna jechuudha. Kanaafuu is equals to magnitude jechuun immoo maal jechuudha inni dura 3 times alpha jennusti. 3 times alpha i ta'a yookiin immoo alpha kana gaafa 3i tiin baastanii 3 alpha i ta'a jechuudha. Alpha kana deebistanii gaafa 4j tiin baastanii plus 4 alpha j ta'a jechuudha. Kanaaf kanatu square root jala gashina jechuudha. Kana jechuun magnitude of vector A maal ta'a jechuudha. Magnitude of vector A ni 3 alpha the whole square plus 4 alpha the whole square under square root jechuudha. So is equals to 1 goonaa jechuudha. Kana booddee gaafa kana square root jala gaggashinu walitti daamee meeqa nuu kenna? Walitti daamee kana jechuun is equals to square root of 3 alpha square maal ta'a? 9 alpha square ta'a plus 4 alpha square 4 alpha immoo maal ta'a? 16 alpha square ta'a jechuudha. Kanaafi 16 eda'uu 9 maal ta'a jechuudha. 16 eda'uu 9 25 alpha square ta'a jechuudha. 25 alpha square ta'a. Meeqa wajjin wal qixa? 1 wajjin wal qixa. Kunis 1 wajjin wal qixxeedha jechuudha. Maaliif unit vector uuma waan nuun jedheef unit vector immoo meeqa? 1 dha jechuudha. Kanaafi 25 alpha square gaafa square root jala baasnu meeqa ta'a? 5 alpha ta'a jechuudha. 5 alpha kana yookiin immoo 5 alpha ta'a is equals to 1 dha jechuudha. Kun maal ta'a? Plus or minus ta'a. Maaliif square root jalaa ba'e waan ta'eef plus or minus ta'a jechuudha. Plus or minus 1 ta'a jechuudha. Kanaaf gama lammansaa gaafa 5 dhaaf hirtan maal argattu? Gatii alpha meeqa argattu jechuudha? 1 over 5 plus or minus argattu. Negative yookiin plus gatiin alpha negative yookiin plus 1 over 5 ta'a jechuudha. Haala kanaantu gatii alpha argattu jechuudha. Gatii alpha argattu jechuudha. Kun egaa exercise dha. Sirriitti beekuu qabdu transition illee dhufuu ni danda'a. Kanaafiyyuu sirriitti irra deddeebitanii hojjechuu qabdu. Wanta isin hin galle immoo Telegram channel irra akkasumas comment irratti naa barreessuu dandeessu jechuudha. Tufnee gaafa type vector wajjin ilaallu null or zero vector wajjin ilaalla jechuudha. Null or zero vector is a vector whose magnitude is 0 and whose direction is indeterminate or arbitrary.
Nalii yookiin zeeroo vektarii kan nuti jennu maagniituudiin isaa yookiin hammi isaa zeeroo kan ta'edha jechuudha. Kanas daayirekshinii isaa kana jennee kaa'uu kan hin dandeenye jechuudha. Indetermineetii kan gochuu hin dandeenye. Determaayinii kan gochuu hin dandeenye jechuudha. Isaan maal jennaan zeeroo yookiin nal vektar jennaan. Kana jechuun amma fakkeenyaaf vektar n is equals to minus vektar b jennee ta'e jara kana gaafa walitti daanu maal ta'a zeeroo dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha null vectorii yookiin zero vectorii jennee waamna jechuudha. If vector form is closed polygon when joined here to tail in the certain order the resultant is zero or null vector. Gaafa yerootti amma fakkeenyaaf polygon irratti gaafa vectorii ibsinu polygon irratti gaafa vectorii ibsinu fakkeenyaaf vectoriin tokko akkas ta'e kan biraan immoo asii gad dhufe kan biraan immoo akkas dalga dhufe inni kun immoo achi ol deebi'ee yenna ta'e kunoo heertuu ta'ee wal qabatanii yookiin mataadhaa hanga eegiitti wal qabatanii jiru jechuudha. Inni kun asitti qabate inni kun immoo dhufee asitti qabate haala kanaan wal qabatanii jiru. Kanaafi closedidha waanta ta'eef zero vectoriidha jechuudha. Zero vectoriidha. Garuu amma fakkeenyaaf atoo iddootti kanatti jechuudha. Atoo iddootti kanatti amma fakkeenyaaf atoo iddootti kanatti kun vectoricha wayinnati vectorii kana gidduutti kanatti wanti biraan qaxxalame inni kun immoo mataadhaaf mataa walitti bu'anii yeroo ta'eeti maalin ta'u nani yookiin zero vectoriin ta'u jechuudha. Zero vectorii ta'uu hin danda'u jechuudha. Yoo maal ta'e yoo mataadhaa mataatti walitti bu'anii jiraatan yookiin immoo vectoriin tokko inni gidduu galee jechuudha dhufe. Closed ta'ee jennaan closed polygon ta'ee jennaan garuu maalidha null vectorii yookiin zero vectorii jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu asirraa kan nuti agarru example turaan which of the following vector diagram is the resultant of three vectors is zero. Vectoroonni sadan isaanii kan isaan zero kennan eessattidha. Akkuma amma isinitti himee ture vectoriin tokko heertuu teelii wal qabatee zeeroon fida kan nuti jennu yoo heertuu teelii wal qabateedha. Fakkeenyaaf kana jennaan ilaallatee asii eegeedha eegeetu walitti jira. Asitti immoo mataatiif mataatu walitti jira. Kanaafi kun zero vectorii yookiin null vectorii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kana immoo yenna ilaaltan siirras jiru kuni hundeerraa ka'ee mataan isaas jira. Kun immoo mataan isaas jira. Mataarraa ka'ee immoo hundeetiin eessatti deebi'ee dhufee hundeetti deebi'ee jechuudha. Kana jechuun maal ta'eera null vectorii ta'eera jechuudha. Kanaafi kunis asitti dhufee mataan isaa walirra bu'a. Kanaaf null vectorii jechuu hin dandeenyu. Kunis akkasumadha. Asii kunis akkasumadha jechuudha. Mataaf mataatu walitti bu'e waan ta'eef. Kanaafi zero vectorii kan nuti jechuu dandeenyu isa asii kanarra jiru qofadha jechuudha. Isa asii kanarra jiru qofatu maal jechuu dandeenya? Null yookiin zero vectorii jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kanaan alatti warra kaan maal miti? Zero vectorii miti jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu position vectory. Position vector is a vector that tells the position of a object with respect to another point. Position vector jechuun immoo karaa gabaabaa ta'een isin ibsa. Position vector jechuun fakkeenyaaf xy plane irratti kun xy plane yenna ta'e xy plane kana irratti vectorii n akkasitiin deemtee jirta jennu. Kun vector A dha jennu. Vector A kuni angilii amma barbaadeenisti angilii 25 jennu. 25 degree yenna ta'e position vectorii jechuun egaa maal jechuudha? Directionii kanaa kan ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf kun east dha. Kun immoo north dha. Kanaafi vector A ni gaafa dubbifnu vector A is 25 degree of north east jennee dubbisna jechuudha. North east yoo east irraa ka'aa ta'e north east jennee dubbisna. Yoo immoo north irraa ka'ee asii gadi lakkaa ta'e maal jennee dubbifna?
east north jennee dubbisna yookiin east of north jennee dubbifna. Yoo east irraa kaatee immoo north of east jennee dubbisna jechuudha. Haala kanaan dubbisna. Position vectorii jechuun egaa kanadha. Vectorii kanatu iddootti kana jira. Vectoriin kun angilii ta'ini east irraa yookiin directionii ta'e irraa fagaatee jira yookiin angilii ta'ini irraa deemee jira jennee ta'e angilii sanaanii kan nuti ibsinu maal jedhama? Position vector jennee waamna jechuudha. Position vector jennee waamna. Kanaan maal jennee waamna? Position vector jennee waamna jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu type of vectorii dha jechuudha. Type of vectorii jalatti collinear dha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Collinear vector are vectors acting on the same line. Collinear vectorii jechuun immoo yoo maal ta'edha? The same line irra inni jiraatedha. Fakkeenyaaf line jechuun maal jechuudha? Line kana jira inni ta'e vectorii A kun vectorii A inni ta'e masiitti kan jiru, vector B immoo masiitti jira inni ta'e, vector B inni ta'e kun immoo vector B inni ta'e jechuudha. Vectorii B vector A ni caala. Kana jechuun vector A ni asii hangasiitti, vector B immoo asii hangasiitti jechuudha. Guddinaan ni caala jechuudha. Kanaaf vector B jechuun egaa maal jechuudha? Vector B jechuun lakkoofsa ta'e baay'isuu vectorii A ti jechuudha. Kana jechuun lambda inni fudhanne lambda times vector A jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Lambda times vector A jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa collinear vectorii jechuun maal jechuudha? The same line irra kan jiru. The same line dha. Malee the same point ni jira. The same plane ni jira. Kun garuu maalidha? The same line dha. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf intraansii irra akkaataan itti dhufu collinear vectoriin kuni collinear vectoriin yeroo baay'ee intraansii irra akkaataan itti dhufu fakkeenyaaf vectorii A jira jennee vector A 4i plus 6j tosti vector B immoo maal ta'uu qaba? Baay'ataa kanaa ta'uu qaba. Yookiin lamaan baay'achuu danda'a, yookiin sadiin baay'achuu danda'a, yookiin afuriin baay'achuu danda'a jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf gama lammansaa lamaa jennee baay'ifne maal ta'a kuni? 8i plus 12j ta'a jechuudha. Kanaafi vector B fi vector A waliif maalodha jechuudha? Collinear dha jechuudha. Kana jechuun proportionally isaanii eeggatanii jiru jechuudha. 4i fi 8i ni waliif proportional dha jechuudha. Akkasuma 6j fi 12j ni waliif proportional dha jechuudha. Lakkoofsa ta'een baay'ate vectorii kana kan kennu jechuudha. Asitti egaa wanti isin hubachuu qabdanii vectorii B jechuun asirraa akka isin hubatanitti maalodha? Vector B jechuun 2 times of vector A dha jechuudha. Vector B is equals to 2 times of vector A dha jechuudha. 2 times of vector A dha. Achirraa kan adda baafannaa jechuudha. Itti fufee maal jedhaa? Vector can be parallel or anti-parallel to each other with the same line of action. Yerootti kanatti immoo collinear vectorii kana irratti opposite direction ta'uu danda'u yookiin immoo the same direction ta'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf akkas ta'uu danda'u. Pointii kanarraa kee inni kunis pointii kanarraa kee deeme jennee iddootti kanatti opposite direction waliif ta'uu danda'u jechuudha. Yookiin immoo parallelis waliif ta'uu danda'u jechuudha. Garuu maalodha? The same line dha. Collinear vectorii kana gabaabaatti akka inni the same line ta'e karaa isin ittiin qabattanii linear isa jettuuni maaliin qabattu? Line isa jettu kanaan qabattu jechuudha. Linear line akkasiin walitti isin dhuftuufi jechuudha. Karaa gabaabaa akkasitiin qabachuu ni dandeessu. Kanaaf egaa collinear vectorii jechuuni vectorii the same line irra jirudha jechuudha. Akkasumas qormaatan tiraansii irra deddeebi'anii dhufa akkuma amma isinii kaasaa ture. Kanaafiyyuu isinii wanti isin beekuu qabdanii fakkeenyaaf gaaffii isinii kennee which one of the following is collinear vector jedhee vectoroota inni isinii tarreesse vectoroonni sun waliif maal ta'uu qabu? Vectoriin tokko lakkoofsa ta'een 3 yookiin 4 yookiin 5 baay'ate vectorii isa kan biraa kan kennu. Fakkeenya amma isinii fudhadhe keessatti kan isinii fudhadhe 4i plus 8j ture.
asirraa saayinii isaa jijjiiramuu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf vector A keessatti kun lamaan baay'ate jennee 2 times 4i maal ta'a 8j ta'uu qaba malee minus 8j taanaanii sirriin ta'u jechuudha. Minus 8i taanaanii sirriin ta'u jechuudha. Minus 8i taanaan sirriin ta'u jechuudha. Asii immoo kun 6dha. 6j kana lamaaniin baay'ise plus 12 j ta'e asii minus taanaanis hin ta'u jechuudha. Asii plus ta'e asii negatiivii ta'e naanis hin ta'u jechuudha. Saayinii isaanii wanta jijjiiramuu qabu jechuudha. Garuu maal iskalarii ta'een baay'atee vector b kan nu kennudha jechuudha. Vector b kan nu kennudha. Saayinii isaa jijjiiramuu qabu. Kana jechuun ammas fakkeenyaaf iddootti kana ta'u negatiivii ta'eeti kan dhufee iddootti kana oolus maal ta'uu qaba negatiivii ta'uu qaba jechuudha. Asii foorii negatiivii inni ta'e iddootti kanaas negatiivii ta'uu qaba jechuudha. Isa kana shawwadamuu qabdanii jechuudha. Which of the following is not correct if we have a vector and b vector are two collinear vector. Vectoroonni kuni waliif collinearidha. Vector a fi vector b qabna. Vectoroonni lamman isaanii waliif maalidha? Waliif collinearidha jechuudha. Collinear jechuun the same line irratti argamu jechuudha. Kanaaf kanneen armaan gadii keessaa kamtu sirrii miti jedhe not correctidha jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti yookiin irratti maal jedha elements of both vector are proportional. Akkuma namni isin fudhatee ture proportionalidha jechuudha. Iskalarii yookiin lakkoofsa ta'een baay'ata waliif proportionalidha jechuudha. Inni jalqabaa 4 inni ta'e inni itti aanu immoo 8 ta'a jechuudha. Yoo lamaan baay'ate yoo sadiin baay'ate immoo meeqa ta'a 12 ta'a jechuudha. Yoo afuriin baay'ate immoo 16 ta'a. Akkasii jechuudha waliif proportionalidha jechuudha. Lammaffaa irratti both vector have different magnitude but the same direction jedha. Kun immoo maal jedha? Istii kana booddeetti deebina. Kun immoo vector b is equals to vector a jedha. Kunis dhugaa ta'uu danda'a. Lamman isaanii wal qixa ta'uu danda'u. Collinear ta'uu fi jechuudha. Lamman isaanii wal qixa ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf 4i plus 6j inni ta'e vector a inni ta'e kuni vector b nis 4i plus 6j ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma afuraffaa irratti vector a plus or minus vector b opposite direction illee ta'uu danda'u jechuudha. Kun immoo the same direction yookiin opposite direction illee ta'uu danda'u. Garuu b maal miti sirrii miti jechuudha. Both vector have different magnitude but the same direction. Magnitude isaanii proportionally ta'uu qaba malee garagara ta'uu hin qabu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf 4i plus 6j inni ta'e vectoriin jalqaba nuu kenname 6j inni ta'e vector b immoo maal ta'uu qabu 5i plus 12j ta'uu qabu jechuudha. Kana jechuun asii 4dha asii 12 ta'e kun lamaan baay'atee 12 ta'e kun immoo lamaan gaafa baay'atu meeqa ta'uu qaba 8 ta'uu qaba malee 5 ta'uu qabu jechuudha. Kanaaf magnitude isaanii maal ta'uu qabu different ta'uu qabu yookiin immoo maal ta'uu qabu proportionally gatuu qabu jechuudha. Proportionally ta'uu qaba malee jechuudha. Kana fakkaata. Kun egaa collinear vector keessaa gaaffii entrance irra bu'a jedhamee eegamudha jechuudha. Itti fufee gaaffii lammaffaa irratti immoo which of the following is true? Two vector have the same magnitude are collinear. Magnitude tokko inni qabaatanii collinear jedhamu jedhe. Two collinear vector are always equal in magnitude dha. Magnitude aan equal dha jedhe. Two collinear vector having the same magnitude are equal jedhe. Collinear vector lama magnitude wal qixa qabaachuu qabu jedhe. Garuu deebiin isaanii sirriin isaa afuraffaa kanarra jirudha jechuudha. Innis maal jedha? Innis vector A fi vector B ni opposite direction irra yoo jiraatanii collinear ta'uu danda'u jedha. Zese magnitude dha. Magnitude isaanii adda adda ta'uu danda'a. Garuu proportionally gatuu hin qabu. Two collinear vector are always equal in magnitude. Yeroo hundumaa miti jechuudha.
garagara ta'uu danda'a. Magnitude isaanii garuu proportionally ta'uu qaba. Two collinear vector having the same magnitude are equal dha. Collinear vector lama yoo magnitude wal qixa qabaatanii equal vector dha jedha. Kunis equal vector jedhamuudhaaf immoo maal ta'uu qaba jennee quantity wal fakkaataadhaan direction wal fakkaataadhaan akkasumas magnitude isaanii wal qixxee ta'uu qaba jenne. Kanaaf the magnitude duwwaatiin equal vector dha jennee waamuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf deebii sirriin isaa maalidha? Opposite direction ta'uu danda'u jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu if 4i plus j minus 3k and pi plus qj minus 2k are collinear vector, then what are the possible value of p and q respectively? Kan inni asitti nu gaafate gatii maaliiti? Gatii p fi gatii q ti jechuudha. Karaa gabaabaa isin ittiin argattan kana karaa gabaabaa isin ittiin argattanii maal gootu? 4i fakkeenyaaf amuggaasnuuti isa jalqabaa kana vector a jennu, isa jalqabaa kana vector a yoo jenne lammaffaa kana immoo b jennu. Vector b fi vector a kuni collinear ta'ee jennaani vector a over vector b maal ta'uu qaba? The same proportionally ta'uu qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal goona? 4i over pi goona is equals to j over qj goona is equals to ammas minus 3k over 2k goona jechuudha. Minus 3k over 2k goona jechuudha. Yoo minus 3k over 2k goona jechuudha. 2k goona jechuudha. Asii keen koyeetiin baddi jeetiin baddi asii itiin baddi. Kanaafuu 4 over p 1 over q 3 over asii minus jira waan ta'eef minus baddi maal ta'a jechuudha? 3 over 2 ta'a jechuudha. Asitti gatii p fi gatii q argachuudhaaf maal fayyadamna isa jedhamuu fi gatii isaa argachuudhaaf maal fayyadamna isa jedhamuuf maal goona? Karaa salphaadha jechuudha. Akkuma ammaa goone maal goona? 4i jenneerra over jenna 4i bukkee p jira is equals to jenne maalii hojii wal qixxeessina jechuudha. 3 over 2 dha hojii wal qixxeessina. Maaliif hundumti isaanii wal qixxeera waan ta'eef. Asii kan minus 2k fi 3 minus 3k ni proportionally isaa fudhadhe yookiin ratio isaa fudhadhe. Asii immoo 4i fi pi ni proportionally isaanii fudhadhe jechuudha. Gatii p kan argachuudhaaf maal goona? Criss crossii waliin baay'isna jechuudha. Kanaaf maal ta'a? P is equals to 8 over 3 ta'a jechuudha. Maaliif 3p ta'a? Gama lammasaa gaafa 3 dhaa jirtanii 3 times p ni 3p ta'a. Akkasumas 4 times 2 immoo 8 ta'a. Gama lammasaa gaafa 3 dhaa jirtanii 3 3 balleessa. Asii immoo 8 over 3 ta'a jechuudha. Kanaaf gatiin p keenya maal ta'a? Gatiin p keenya 8 over 3 ta'a asii. Gatiin q keenya ammoo maal ta'a? Gatii q keenyaas haaluma armaan olii arganna jechuudha. Akkuma ammaatti arganna jechuudha. Isas akkamittiin arganna? 1 over q jennee is equals to 3 over 2 jenna jechuudha kanas. So ammas criss crossii baasnee kan nuti argannu jechuudha gatii q. Kanaaf 3 times q 1 times 2 ta'a jechuudha. Kanaaf 3q is equals to 2 ta'a. Gama lammansaa gaafa 3 dhaaf irru maal ta'a gatiin q is equals to 2 over 3 dha jechuudha. Gaaffiin akkasii intiransii irratti yennas ni dhufe haala armaan olitti hojjenne kanaanii deebistu jechuudha. Haala amma hojjenne kanaanii deebisuu dandeessu jechuudha. Maal gootu? Reeshoo isaanii fudhattu. Reeshoo isaanii sana keessaa immoo isan jirre sana proportionally isaanii gootanii fudhattu jechuudha. Salphaadha.
gaaffiin kunis jira yeroo keenya fudhata wanta ta'eefi isinii ofii keessanii yaaluu dandeessu yana isinii galle immoo na gaafachuu dandeessu jechuudha. Itti fufnee type of vector jalatti kan ilaallu coplanar vector jechuudha. Coplanar vector are vector that act on the same plane. Coplanar vector jechuun immoo maal jechuudha? Coplanar vector jechuun immoo fakkeenyaaf pleenii kana jira innatee kuni xy pleenii innatee pleenii kanarra gaa maal tura vektoroota jira jechuudha. Vektoroota aaktii irratti godhantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf vektarii A ta'u kuni asii immoo vektarii B jira jennatee iddootti kana jechuudha. Vektarii B jira jennatee kuni pleenii tokko irratti argamu wanta ta'eefi maal jennee waamna? Deesen pleenii irra jiru wanta ta'eefi coplanar vectorii jennee waamna. Akkuma ammas ni kaasee ture kun yeroo baay'ee kan dhufu definition isaati yookiin hiikkaa isaa dhufa jechuudha. Coplanar vectorii jechuun maal jechuudha? Kanaaf pleenii maaliin qabattu asii immoo planarii kanaan qabattu. Coplanar deesen pleenii akka inni ta'e akkasitiin qabachuu dandeessu jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu concurrent vectorii. Concurrent vector are vector acting on the same point. Concurrentiin immoo pointii tokko irratti jechuudha. Kana jechuun pointii tokko irratti jira inni ta'e pointii kana irratti vectoriin kun asiin dhufa, kan biraan asiin dhufa, kan biraanis asiin dhufa, asii kan biraanis hin dhufa jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? The same pointii kana irratti jechuudha kan isaan taphachaa jiran. Kanaaf kana ammoo maal jennee waamna? Concurrent vectorii. Kun immoo the same pointii akka inni ta'e qabachuu qabdu jechuudha. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu resolution of vectoriidha. Vectorii resolution gochuu ni dandeenya. Resolution jechuun maal jechuu akka ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Any non-zero vector can be decomposed into x, y, z parts. Vectoriin kamiyyuu zero vectorii irraa kan hafe jechuudha. X qaba, y qaba, akkasumas z qabaachuu danda'a jechuudha. Asirratti resolution jechuun immoo maal jechuu akka inni ta'e wajjin ilaalla. Resolution jechuun split jechuudha yookiin qoqqooduu jechuudha. Resolution is process of splitting a vector into component. Fakkeenyaaf xy plane kana jira jennee kuni vectorii A jennee as kan jiru x dha, as immoo y jira. Kanaaf kun maal ta'a? Inni kun jechuudha. Inni kuni ay ta'a. Inni kun immoo maal ta'a? Ax ta'a jechuudha. Maaliif horizontaaliidha waan ta'eef Ax ta'a. Inni kun immoo vertikaaliidha waan ta'eef Ay ta'a jechuudha. Y'n kan eenyu bakka bu'a? Gatiima y bakka bu'a. X immoo gatiima x bakka bu'a jechuudha. Kanaaf Ax kana gaa maal akkamittiin arganna isa jedhamuu fi Ax keenya maal ta'a jechuudha? Vector A times cos theta ta'a jechuudha. Yeroo hundumaayyuu gatii x axis irraa kan nuti vectoriin barbaadne inni ta'e vectorii ax maal ta'a? Vector A times cos theta ta'a jechuudha. Cos theta ta'a jechuudha. Akkasuma ay immoo maal ta'a? Vector A times sin theta ta'a jechuudha. Vector A times sin theta ta'a jechuudha. Haala kanaan argachuu ni dandeessu. Inni guddaa resolution jechuun maal jechuudha? Splitting vector into component jechuudha. Componentiin isaanii immoo ax ta'uu danda'a, ay ta'uu danda'a, akkasumas az illee ta'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu jechuudha. Kuni maal jedhamee waamama? Resolution of vectorii jennee waamna jechuudha. Asii fakkeenya tokko ilaallu. The x and the y component of a vector A are 30 meter and 40 meter respectively. X y irratti 30dha. Y component irratti immoo meeqa? 40dha jechuudha. The magnitude of A jedhe magnitude isaa nu gaafate jechuudha. Kanaaf egaa maal gochuu dandeenya? Kana gaafa hojjennu bifa foormii vectoriitiin barreessuu dandeenya jechuudha. Vector A dha kan nu kenname. Vector A kana bifa foormii vectoriitiin gaafa barreessinu maal ta'a? Vector A is equals to 39 maaliif 39 jenna? X component irra waan jiruufi akkasumas 14 j jennee waamna jechuudha. Akkasitiin moggaasna.
Kana booddee kan inni nu gaafate magnitude. Magnitude jechuun akkuma sila isinii kaase magnitude jechuun maal jechuudha? Magnitude of vector jechuun square root of 30 square plus 14 square ta'a jechuudha. Isa booddee deebiin isaa jalaa bahuu ta'a jechuudha. Direction isaa immoo karaa nuti ittiin hojjennu, direction isaa immoo karaa nuti ittiin hojjennu, direction jechuun angle jechuudha kan inni nu gaafate. Angle isaa immoo karaa nuti ittiin hojjennu, angle isaa karaa nuti ittiin hojjennu theta is equals to tan inverse of 14 over 13 goona jechuudha. Kana jechuun maal ta'a? 4 over 3 ta'a jechuudha. Kunis tan inverse 4 over 3 baastanii kaa'uudha jechuudha. Asirratti kan isin qabachuu qabdanii yeroo direction isaa barbaannu, direction isaa yommuu barbaannu maal gochuu qabna? Y over x goonee argachuu qabna. Y over x goonee tan inverse of y over x dha jechuudha kan nuti goonu. Kunis gaaffii intiransii irra jiraachuu danda'a. Barnooti keenya irraa kana fakkaata ture. Waan na wajjin turtaniif baay'ee isin galateeffadha. Viidiyoo kana laayikii, sheerii akkasumas subscribe gochuutiin maatii chaanaalii kanaa miti kennite subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaata. Waan na wajjin turtanii fi baay'ee guddisee isin galateeffachuun barbaada. Baay'ee na galatooma. Thank you.